Mana kiraa yeroo darbee kaffalattee Sayin kaffalaa qosaarta maalan kaffalaa? Kamtuu isa garaa kootti nyaadhurra naan darbee mana kiraa naa kaffalaati. dhiisaa meelaa amma dhugaadhaan amma jireenya kana jiraachuu hin dandeenya. Ani barsiisummaa kana yookaanis nan dhiisa malee miindaa kanaan akkam amma atillee dubarayyuu waanuma qabu kanallee barbaaddattee itti heerumtaan koo abdiin koo maalidhaan jedheni. Inni sun nama meetiin qoos ta'e suma barbaadanii itti heeruman sun hin jiru namni nama fuudhu hin jiru. Barsiistuudha jedhula namoonni amma maatiin barsiistuudha intalli keenya jedhu wayina irraa eeggatu. Ani garuu isan garaa kootti nyaadhee buluun qabu. Amma jiini gogaa ollaa afaan na gargaara. Rakkina keessa darbee jechuudha. Irbaata ijoolleen laaqana fiddee dhuftu faan nyaachaa jira beektamni ani. Maaliif callisii kan hin dubbatinati? Dhuguma nan garagalfadha intala tokko faa geexee kan jedhamtu beektaa nyaata bareedaa fiddee dhufti. Intala ishee diimtuu? Inni immoo beekaadha ka danda'aadha appitaayitii ishee naa cufe hin nyaattu. Yeroo nyaanne fiddee dhuftee naa garagashiti. Haaloo garaa nama nyaatta dhugaa garuu kan hin dubbatin gaasa fuudha. Akkana biratti dubbatti kanatti hin dubbatin. Hin qoos taate laasitti moo Jiruudhaa kun amma. jiruu maalii tiree jiruu jireenyaa jiraataa jirraa nuti of hin fannisne malee as keessatti amma dhuguma nun amma waanuma nu keessa jiraataa jiru iyyuu beekaa irraa dhugaa namatuma koon irraa harcaa jira amma ammasummaa ammatuma koon dadhabaa jira atillee ilma dhiiraa anamma ilmoo dubartii waa meeqa na barbaachisa beektaa saamunaan jira waa meeqa bakka waan dubbachuu hin danda'amne meeqa jira ilmoo dubartii barbaachisu anamma mindaa kanaan garaa koottan nyaadhamu mana kiraan kaffalamu waan dubartii tokko barbaachisuun ittiin guuttadhaati. Ishi amma otoo hin horume hin horumtuudhaan jedhu warra ishi nama akkamitti ana olu barsiisaa faana waan ta'eef anaan barsiisuu manna fuudha. Natti heerumuu barbaaddeefni lakki dhugaa maaleessa ifuma baasii dubbadhu maali barsiisaa wajjin an oola miti jette maala nu maamsota wajjin oola wal beeknu. Hin qalladabbooti baay'ee qoostaa mati. Lakki dhuguma koochaa jira ilaali ijoolletti kan argite la saayitii isaan deeman ilaali la mucaasa duriyyee kana la. Laakka isaan godhataa deeman isayyii. Mucuma kanan naa gameessan naqaani laa jiruuf jetta ani mucaa kanaafu barsiisummaa nan dhiisaa. Laal akka inni godhu intala laal kun amma barataadha amma kun mina aynet kashalabee likiskis ina aal shakil qoy isaa dhufan akkana man agarre kottaa chiyaase maaliif barbaaddan? Barsiisaan meenaalaa dhukkubee hojii mana keessa gargaaraa ture. Harmee dhukkubee jira. Maasaf dhiyaase akka itti sila. Harmee dhukkubee taam. Ganama. Callis. Maal isin iyyisiis? Maal kolfitu? Abshaaluu na seenetti. Afaan kee ilaala waan akka dubbattu barbaadu. Kana barsiisnaa amma nuti. Ilmoon dubartiillee waa meeqatti irra gahuu danda'a. Kun ilaal durii urufa keessa zooraa oolee dhufe yoon ati sinuma barnoota fan taatu ati barnoota fin taatu. Gadhiis. Kun namaan jedhe jazba daddab ati nama siniif jennee nuni miindaa malee as keessatti xaffannisaa jiru. Miindaa nyaatan isin barsiisa. Moojji haadha kee maal si galchi? Maal haadha kee si galchi? Miindaa nyaadhee hojjechuu baadhee situ miindaa kun haa beeka. Achi as gaafii nu gaafattaa numa sa'aatii dhuftee. Waa'ee miindaa mineen nuuni sila mataan dhukkubaa oolee. Mataan naanneessee gurbaa kun. Maaluma si galcheen siin jedhe gurbaa harree maaltu si galchi? Harree haadha raawu joon joftu. Waa'ee miindaa kun situ beeka. Deemati sokki haadha keessa jalaa dhukkubee. Ana miti nuyi. Agaltu isheen kilaasa. Waa'ee ilmoo dubartiin balaa baay'ee qabdi agaltu deemaa. Deebi'aas. Eessa deemsa dhaaban? Qabadde bii dubarti. Kota deebi'aas. Deebii dhaabadan. Deddeebii deemisayyuu. Isa torbee darbee waan irraa madde sitti fakkaate naf shaaloo. Ani fati immoo wal arganna laa bakka cimaa. Gurra keessanii maal deemaa? Callisaas natti naasayin. Shaatoo maal rakkate? Kana bakka dhiis. Omaan dubbatti. Geejjiba dhabeen ture. Callisi hin dhabde dhiisin beeksista si jamma akka dhabdeeyyuu. Jaalachaan kun maal fakkaata kun? Biyyoo keessa gangalataa ooltee dhuftee? Ani churam saawwa baasee hoolaa tiksee lukkuu gashee baasee tan amma nufutti yeroo natti sokke abbaa koo dhukkuba ture miti. Dhukkuba ture abbaan. Dhaggeeffadhu sittene obboloota isaa yaasaa obboloota isaa yaasaa oolee dhufe. Ati immoo namatti himta. Kan kee amma deemaa abbaa keessa fidaa kottaa. Ani abbaan qabu. Ani abbaas hin qabu haadhaas hin qabu. Anoo nama tokko hin qabu. Nama fidduun qabdu? Nama fiduu hin qabu. Maal laawa garii tole naan jedhani. Tole naan jedhani deem jaalachaa haadha deemas. Uuman qabdu ati? Abbaan qabu haadhaas hin qabu. Maal qabdaa ta'e yaadayyuu sammuus hin qabdu. Haadhaaf abbaa qofa osoo hin taane sammuus hin qabdu. As goonu. Bu'ee. Haa bu'u inni kun waa nuu bu'ee yaadatu. Waa bu'ee gaariidha. Waa bu'u.
lafa bu'u kun rakkata. akkasumatti immoo yeroo ilaalu araadaa wayii natti fakkaata gatti ta'eef Sanarra mootuu biiroo dhumaan jaraa walii gallee adabsiisne birrii irratti beeku. lakki dhiisi bu'ennaan. Bu'u jedhee. Ati abshaal mee amma waa bu'ii darbime. Ha? Bu'ii darbi waa. As garagali bu'uun beektu. Kun waan tokko hin beekuun. Waa'ee bu'uun beektu erga ta'e deemi ulee sana fidadhuu kottu dhaqi dafi ulee fidadhuu kottu. Warree buni namni. Deemi fidadhuu ulee. Uleem. Kun sila yoo harreedha ulee nuti xiqqaata. Kun harree maaliiti ilmoo harreeti malee. Deemi achitti barbaadee fidi. Mataa isaa keessa kan akka buufaatti dhaanuudha sila. Kan hin gallee. Dhiiga ishee irra kuta. Maaloodha kun? Ulee. Kanaanan sireeba? Kanaan reebamta? Mucaa mini mati? Janguun qormaatuma namatti Qotis. seexanaa gurbaan kun. Isa. Kanuma reebduu. Barsiisaa. Qoy. Kottu. Deemi. Ati maaliif seera mana barumsaan kabajju ati? Dogoreeni. Qabi harka keessa. Qabi harka kee. Harka keessa qabiin siin jedhu. Reebamus hin beektu ati. Waanuma tokko hin beektu bakka biyya lafaa irraati. Nyaacha qofa beektaa. Qabi. Harka koo lafatti hin balleessin namicha nana sin gombisaani dha'ee. Nama dhukkubsaa maalis ni. Qabiin siin jedhu qabi sirriitti. Qabi siin jechaan jiru mini kotachi galagali. Garagali kotachi garagali. Harree. Garagali. Nan ilaaliin achi ilaali dhiigni sitti faca'uu danda'a gatii ta'eef achi ilaali. Qad jedhee achi ilaali. Maanni nama dhukkubsaa. Maalan godha maal ijoo kana see ol keessaa gannatti darbatani moo biyyuma lafaa irratti uumame kun. Garagalichi. Harka kee na jalan qabiin harkatti caba harki kee. Harki kee harkatti caba siin jechaan jira. Dhaggeeffadhu achi garagali. Barsiistu. Kottaa mee. Maal kana maal goonan jedhee man kana maal goona. Reebdee gadi lakkistuu maal isaa? Maalin reeba harkana jala qabamini? Ittiin kuttu haa cabu. Haa galu nurraa itti kutee harka isaa. Ittiin mokkutu. Wayyu. Saanduqni naannoo kana jira. Rakkadheen faana rakkadhe gubadhe kun akka ittiin na gubaa jiru hin beektu. Hodhumi gubatteetta miti. Akka gubatteetti guggube laan harka. Gubachuu keessa darbe. Bakka ila kanaafan sitti dabarse'an. Itti darbi. Ati mee ilaa uleen kun sitti hidhata. Wal beennee bakkeetti maagaa. Harka kee kaasi. Kaas harka kee. Maaliif? Harka kee kaasi siin jedha gurbaan nan gubin harka kee kaasi. Kaas harka kee. Baba. Wayyo. Baba. Ijoollee barsiisaan keenya herreegaa maal ta'e torban kana nuuf galaan jiru. Dhageenye Maal ta'e? dhukkubsateera. Jettu kaa? Dhukkubsateera. Dhukkubsatee? Waa. Inni ililchisanii reesi. Hin gammadanii reesi. Daabee. Halala. Kan akka jireenya biyya kanaa kan tadheessaa jiru eenyudha? Barsiisaa maatii miti? Maal? Daabee. Al tokko. Yaa Waaqayyo gooftaa. Akka inni du'u godhi. Ameen. Ameen jedhi maanni? Ameen. Akka inni biyya lafa kanatti deebi'u hin godhin. Ameen. Ilaa gatii xaaqee jannata keessaa barbaaduu jechuma ol baasi. Ameen. Gatii yaa nutti fiduuf jedhaa yaa Waaqayyo jechuu ol baasi. Ameen. Maaloo qaba? Abaas. Ameen. Iyyaas. Amma yaa malee koo. Amma ashii gara. Barsiisaan hin jiru. Waan nagaa qabatu. Amma ashii. Barsiiftu. Namoota isinirraa argaa jiru. Akkuma isiniin jedhe barsiisaan herreegaa keessanii boqotanii jiru. Boqotaniiru. Maal agarsiisaa jirtu? Maal taateeti? Barsiisaan keenya maaltu gatii xaa'atu barbaadu boqotee barsiiftu. Dhuguma. Miti? Dhuguma gatii xaa barbaada. Utuu gatii xaa'aa barbaadu waggaa darbe gatii xaa'aa barbaadu waggaa 5 darbe gatii xaa'aa barbaadu kaanserii qabsiisee dhukkuba. Atuma maal beektamu? Gatii xaa'aa maal beektamu? Gatii xaa'atu barbaadu kaanseriin qabee achi ol ba'e.
amma jannata keessaa barbaadu deeman kaa nama gadhiisanii. Akkas gootanii kaanserii sammuutti taatan kaanserii astamaarii sanatti. Amala keessan sisreeffachaa. Gatii xaayetti miti? Gatii uffannee gatii xaayetti qorree seennee jiru. Seentaniirtu? Gaaffii qabna. Barsiisaan keenya boqochuu isaatti guddaa gaddina. Maaliif baay'ee nu wajjin rakkate baay'ee nu rakkises. Jira miti al tokko gatii uu nu barbaachisa. Al tokko gatii xaa nu barbaachisa. Al tokko gatii macaaltuu iyyuu nu barbaachisu fedheetu kun gidduutti nu jalaa boqote gaddina dhugaa. Gaddina. Gatii xaa irratti dhaabne. Gatii uu barbaanne uu jennee dhamnaan gatii xaatti cee. Kan hin jedhu barsiiftu. Maal uffati keessan dhugaa bakkee ittiin nu gaafatu namatti tola. Dhugaa rabbii. Kan ilaame jira uffati keessan dhugaa bakkeedhaan nu gaafatu nu asuma ilaalla ka uffata qabdanii waan jiru. Barataa akka keetiiti barnoota baay'ee kan dudduubatti deebisaa jiru. Uffata qabdanii. Amma kana ilaalteeti gatii yaan barbaaddu astamaariin keessan kanaan dudduubatti deebi'e. Mataa kana murattooti. Tole. Kottuu gatii xaa barbaada amma gatii surree kooti gatii qullaa kooti barbaadde. Kummeeqa. Saddeeti. Gatiin salphaadha. Barsiisaan kee gaafa barsiisaa ture sirriitti waan barsiisaa turee fi kunumla hojjetee argadheera. 30 maaf 30 dhufa engedde gatii meeqa ture barsiisaan kee gaafa barsiisee meeqa ture? 9 ture. Engedde gatii nuun engedda 29 ture. Har'a immoo gatiin xaa meeqa ta'a? 30 ta'a. Ishi tole kanatti baratanii ijoollee. Gatiin nuun 29 ture engedda. Argateera. Bakka. Kana barumsi. Kanatti barattu? Siyyoo waa'ee barumsaa yoom ilaaltarree? Kanatti barattee? Kana si barsiisaa? Kana barattee hin jedhe afoo baattee. Kana keessa maaltu jira? Kana keessa gatii surree jira? Qullaa jira kana keessa? Amma gatii qullaa miti barbaadde gatii xaa barbaadde jalqabtu turte? Barataa bakkeetti fayyee kan barataa qabna jedhu. Beena makki ta'e. Kottu. Argatteetti beektota? Sirriidha? Argatteetti. Keessa barattanii? Barsiisaan keessan akkasiin barsiisaa ture? Barataa akkasiin jaalladhuudha. Barataa akkasiin barataa. Tole.
Argateera barattoota. Argatee. Barataa akkasii gargaara.